mootummaan biltigannaa duula wabooratti baniin milkaa akka hin jirre hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessaa beeksisaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti injifannoo addaa galmeessaa jiraachuu isaa mirkaneessee jira. Gabaasa kanas guutuusaa qabannee jirra, hanga xumuraatti nu faana tura. Waliin dubbiin ajajaa waliigalaa waboo Jal Marroo fi ajajaa zoonii giddugalaa sanyii nagaasaa gidduutti taasifamedha jedhamuun sagaleen dhoksaan waraabamee tibbana miidiyaalee hawaasaa irratti lakkifamee dubbii ijoote. Sagaleen facee kan ture ta'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo erga silola idduutti seenuun injifannoo galmeessaa jiraachuun ifoome. Shawaa Lixaa jalatti kan argamtu aanaa Boonaa Gandabarat haleellaa qilleensarraa uummata nagaaratti xiyyeeffatee raawwatamu jiraattonni mirkaneessan. Aanaa Boosat magaalaa Booleetti ammoo namoota rakkoo sammuu qaban 4 fi namoota nagaa 4 bakka tokkotti waraanni biltigannaa ajjeesuunis beekame. Ashamaar kafuunii kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa Ebela 23 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. mootummaan biltigannaa duula wabooratti baniin milkaa akka hin jirre hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessaa beeksisaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti injifannoo addaa galmeessaa jiraachuu isaa mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana murna biltigannaa kanneen godina 8 irraa walitti bobba'uun Cibiraa Soddon Booroo balleessuuf ba'an irratti torbanoota kana keessatti tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii akka baalaa harcaasuu beeksise. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Ebila 21 2022 waraana biltigannaa malkaa gubaa qabachuun galaa fudhachuuf gara bulbulaatti socho'aa turan irratti lola baniin bakka addaa Kubii Daalatti jedhamutti loltuu biltigannaa 35 ajjeesee 30 ol madoo cimaan adabee jiraachuu ifoomsee jira. Lolli kun ganama sa'aatii 1 irraa hanga guyyaa sa'aatii 6tti geggeeffamu odeeffannee. Oduma wal fakkaatuun Ebila 21 2022 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii ba'aa magaalaa Nageellee Booranaarraa waraana biltigannaa gara aanaa Gumii Eeldelloo imalaa turan ganda Booba bakka addaa Ilidoo jedhamutti ganama keessaa sa'aatii 3 irraa haleellaa irratti raawwateen 12 ajjeesee 17 ol madeessuun injifannoo boonsaa galmeessuu himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraan Soddon Booroo tarkaanfii hanga ammaatti waraana biltigannaa irratti fudhataa jiruun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu fi uummanni Oromoo akka isa cina dhaabbatu dhaamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Lixa Shaggar aanaa Gandabaratii fi Abuunaa Gandabaratiitti waraana biltigannaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu hime. Ebila 21 2022 aanaa Gandabarat ganda kaloo badhaasa bakka addaa Leedii jedhamutti jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo Buttaan Tulluu Leemet waraana murna biltigannaa waliin lola jabaa geggeessaa turu beeksisee jira. Ebila 21 2022 aanaa Abuunaa Gandabarat ganda Dogomaa Yaagot bakka addaa Okkootti Buttaan Risaa Laga Mogorii fi Tulluu Leemet lola geggeessaniin waraana biltigannaa hedduu fixuu himanii jiru. Lola kanaan hoogganaan waraana biltigannaa ajjeefamuunis beekameera. Reeffa qondaala waraana kanaas mootummaan biltigannaa heelikoopteraan kaafachuudha waraanni bilisummaa Oromoo Oonichaa kan beeksise. Waliin dubbii ajajaa waliigalaa waboo Jal Marroo fi ajajaa zoonii giddugalaa sanyii nagaasaa gidduutti taasifamedha jedhamuun sagaleen dhoksaan waraabamee tibbana miidiyaalee hawaasaa irratti lakkifame dubbii ijoote. Sagaleen faca'ee kan ture ta'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo ergasii lola idduutti seenuun injifannoo galmeessaa jiraachuu ifoome.
mootummaan bilxiginnaa lola waraana bilisummaa Oromoon balleessa jechuun labsettiin milkaa'uu dadhabeef waliin dubbii hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kanaan dura taasifame akka waan ammateetti dhiyeessee hololaaf itti dhimma ba'aa jira jedha hooggansi waraana bilisummaa Oromoo. Waliin dubbiin kun kan yeroo dheeraa duratee haala qabatamaa amma jiru kan hin ibsinee fi qabiyyeensaas hooggansi waraana bilisummaa Oromoo hantummaa hin raafamne uummata isaatiif qabaachuu kan agarsiisudha jedhe. Waliin dubbiin ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa fi ajajaa zoonii giddu galeessaa Sanyii Nagaasaa gidduutti taasifamedha jedhamuun sagaleen dhoksaan waraabamee tibbana miidiyaalee hawaasaarratti gadi lakkifame kun dubbii ijootee jira. Miidiyaaleen afaan biltsiginnaas sagalee kana bu'uura godhachuun dokumentaarii qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru xiqqeessuu fi xureessuu hoogganoota waraana bilisummaa Oromoos yakkuu facaasuu eegalanii jiru. Sagaleen gadi lakkifame kan hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo maqaan eeramee ta'uun dhugaadha kan jedhan gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa. Haa ta'u malee waliin dubbiin amma taasifame miti qabiyyeen haasaa kanaas haala amma jiru kan ibsu miti jedhan. Bara teekinooloojii kana waaja jallisuu jechuun hin danda'amu. Ammoo sagaleen kun kanuma isaaniiti. Sagaleen kun kan yeroo dhiyoo miti. Sana booda waa hedduutu ta'e waa hedduutu sirreeffamee jiran. Waliin dubbii kun irra jireessaan rakkoo naamusa waraana bilisummaa Oromoo biratti mul'atu irratti kan xiyyeeffatedha. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa naamusa isaarra eegamurra gadi bu'ee mul'achuu hin qabu. Uummata qabsaa'uuf dararuu irraa hin jiraatu yaanni jedhu. Waliin dubbii hoogganoota kanarraa irra deddeebiin dhaga'ama. Yaanni kun badooma hin qabu inumaa ajajoonni kunniin uummata qabsaa'aniif aantummaa hin raafamne qabaachuu isaanii kan mul'isudha jedhan obbo Jireenyaan. Jaallan kan isaan haasaan irraa waan hamtuu guddoo irraa hin argu. Jaalli gaafa goggora tokko argu ifaan ifatti walitti taasee wal qajeelcha. Wal sirreessaa deemuun waanuma jiru. Hoogganni akkasii jiraachuun waan nama boonsudha jedhan. Itti dabaluunis dhimmichi waanuma kanaan dura haasaa turredha. Maqaa waraana bilisummaa Oromoon rakkooleen garaa garaa akka mudatan kan sirreessuuf akka jirus ibsinee turre. Amma jalduufaatti warra maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkoota garaa garaa irratti bobba'an qabanii murtoo uummataaf dhiyeessuutu mul'ata. Wanti akkasii ni jajjabeeffama jedhan. Namni kamuu yakka isaatiin ni gaafatama. Kan sirreessuu dide garuu waraana bilisummaa Oromoo keessatti yakka uummata irratti raawwachuun waan hin danda'amneef waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane qaama nyaaphaa waliin hojjetu akka ta'etti hubatama jedhan obbo Jireenyaan. Waliin dubbiin kun hoogganoonni kunniin hammam akka uummata isaaniif quuqaman wanti uummata irra ga'u hammam akka isaan dhukkubsu mul'isa jedhuun. Sagalee kana kan facaase nyaapha lola deemaa jiruun injifatamedha kan jedhan obbo Jireenyaan. Kaayyoonsaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka waan rakkoon dhalateetti dhiyeessuun qalbii uummatichaa cabsuuf yaadamee kan dhiyaate ta'uu eeran. Nyaapha cabiinsa Oromoo fi diigumsa waraana bilisummaa Oromootti gammadutu kana godhe jedhu. Nyaapni holola waraana bilisummaa Oromoo keessatti rakkoon uumameera jedhu facaasuun qalbii Oromoo cabsuuf tattaafataa jiraachuu eeranii sagaleen faca'aa jirus kan ture ta'u ergasii waa hedduu sirrachuun toora qabachuu fi waraanni bilisummaa Oromoo ergasii lola hedduutti seenuun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu irra deebiin hubachiisanii jiru. Gochi kun teekaa biyya Ahmadii fi warra Eertiraa waliin kan wal qabatudha kan jedhan obbo Jireenyaan. Uummanni Oromoo gochoota nyaaphii waraana isaa diiguu fi qabsoo isaa doomsuuf raawwatu irratti yeroo maraa dammaquu qaba jedhan. Hooggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduu garaagarummaan kaayyoo tokkollee kan hin jirre ta'us ibsanii garaagarummaan hojii keessatti dhalatullee yoo jiraates waraanni bilisummaa Oromoo mariin furataa deema. Ifatti walitti taasisuun ammoo aadaadhuma waraanaatti jedhan. Uummanni Oromoo adeemsa tokkummaa isaas ta'e tokkummaa waraana isaa diiguuf deemamu kamiifuu carraa kennuu akka hin qabne dhaamanii dhimmi xiyyeeffannoo argachuuf malu dhimma waraana ofii jabeeffachuun waloon qabsoo taasifamutti xumura gochuu ta'us hubachiisan. Shawaa Lixaa jalatti kan argamtu aanaa Buunaa Gandaa Barat haleellaa qilleensarraa uummata nagaa irratti xiyyeeffatee raawwatamu jiraattonni mirkaneessan.
kalees haleellaan diroonii kun raawwatamuun dura helikooppitariin waraana naannichaa marsaa turuu kan himan maddeen gara galgala ganda doggomaa kibbii jedhamutti yeroo lama haleellaa diroonii raawwatamuu ibsan. Haleellaa kanaan guutuutti uummanni nagaa miidhamu yoo xiqqaate lubbuun namoota 15 darbuu fi horii fi midhaan dabalatee qe'ee fi qabeenya hawaasaa manca'uu ibsan. Aanichatti torban kamiisa darbeerraa eegalee lolli guddaan waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamaa jiraachuu kan ibsan jiraattonni aanaa Abuunaa Gandabarat battalaa leellaan diroonii kun raawwatametti garuu gandaa leellaan kun irratti raawwatame keessaa lolli akka hin turre himan. Haleellaa raawwatamee fi lola tibbanaa hordofee gandoota doggomaa kibbii fi doggomaa yaagot jedhaman keessaa uummanni buqqee bosonatti baqatee jira. Waraanni mootummaa qe'ee keenyatti nu fixaa jira. Gama daangaa naannoo Amaaraatiin milishaa faannoo nutti bobbaasaa jira kan jedhan jiraattonni aanichaa. Oromoon marti hawaasa qe'ee isaa irratti dhumaa jiru kanaaf sagalee akka ta'u gaafatanii jiru. Bulchiinsa Abiy Ahmed kana duras Walloo, Wallaggaa fi Tigraayitti irra deddeebiin haleellaa diroonii raawwachuun lubbuu lammiilee nagaa fi qabeenya hawaasaa hedduu balleessuun yakka waraanaa raawwataa turuun kan yaadatamudha. Gama biroon lola jabaa tibbana aanaalee Gandabaratii fi Abuunaa Gandabaratitti geggeeffamaa jiruun walqabatee waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa waraana mootummaa irratti goonfataa jiraachuu ibsee jira. Jiraattonni aanaa Abuunaa Gandabarat haala naannoo isaaniitti deemaa jiru ilaalchisuun yaada kennaniin injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo labsatee qabatamaadha jedhu. Miidhaan jabaan waraana mootummaa mudataa jiraachuus mirkaneessan. Lola kanaan qondaalli olaanaan waraana bilisummaa maqaan isaanii yeroo adda hin baane loltoota waraana bilisummaa Oromootiin haleelamuu kan ibsan. Maddeen waraanaa qondaalli waraanaa rukutaman kun helikooppitariin ergamee fi kaafamu himan. Jiraattonni naannoo helikooppitari waraanaa naannichatti ergamuun qabatamaa ta'uu mirkaneessaniiru. Kana malees waraanni mootummaa lakkoofsaan guddaa dhumachuu quba qabna jedhan. Haleellaan diroonii aanaa Abuunaa Gandabarat ganda doggomaa kibbiitti raawwatames taatee kana hordofuun akka ta'e ibsamee jira. Gandabaratii fi Abuunaa Gandabarat dabalatee aanaalee godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Salaaleetti itti fufiinsaan lolli deemaa jiraachuus odeeffannee jirra. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat magaalaa Booleetti waraanni murna bilxiginnaa kan Abiy Ahmediin bobbaafaman eebila 2022 magaalaa walakkeessatti namoota rakkoo sammuu qaban 4 fi namoota nagaa 4 walumatti namoota 8 bakka tokkotti rashanu maddeen keenya magaalaa Booleerraa himanii jiru. Namoonni rakkoo sammuu qaban maraatuun ajjeefaman Jaamboo Katamaa, Badhaasoo fi Abbaa Ahimee kanneen jedhaman ta'uu odeeffannee jirra. Akkasuma namoonni nagaa ajjeefaman Kadir Huseen, Anwar Kadir Galatii, Huseen namni biroon ammatti kan maqaan adda hin baane ta'uu maddeen odeeffannoo keenya himanii jiru. Waraanni mootummaa bilxiginnaa maqaa duulaaf Hararii Beelolaa jedhuun Oromiyaatti bobbee baatii tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun dhaadate akka inni yaade waan hin taaneef uummata nagaa ajjeesuutti gadi taa'ee akka jiru maddeen bakka garaa garaarraa nuuf himaa jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabama. Kanneen chaanaala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.